ودي دم بركم لما في كل سديت فول فيسبوك جوار محمد رتي جوار ما نمت فهمت takka dhuufuun dhiirummaa kan lammataa harruummaa kan sadeessoo akkuma hundi keessan yaadattan haala yeroo irratti marii khaleessa OMN gubbatti goon irratti qabsoon uummata Oromoo erga eegalee jijjiirama mootummaa isa sadaffaa irra gahuu keenya dubbadheen ture. Jijjiiramoonni mootummaa gaggeeffaman bara 1974 1991 fi isa ammaa kan bara 2018ti. Caawumsa lameen jalqabaa dhugomsuu keessatti gaheen uummata Oromoo baay'ee ol aanaa ta'us hiree argamte sana gara firiitti geeddaruun hin danda'amne. Faallaa kanaatiin wanti qabatamaan mul'ate sabni keenya miidhaa fi khasaaraa guddaadhaaf saaxilamuu ture. Hireewwan argaman kanneenitti fayyadamuun maaliif dadhabame? Sababiiwwan ijoon jijjiirama dhufaa jiruuf qophaa'uu dhabuu fi erga jijjiiramni dhufee ammoo qalbii hiruudha. Mee tokkoon tokkoo isaanii adda addaan haa laallu. Tokko bara 1974 sirni bulchiinsa mootii Haayile Sillaasee waggoota 40 oliif bulchee ture. Sirna waggoota dheeraadhaaf ture kana kan kuffise fincila dhimma lafaa fi gaafii mirga sabootaatiin kan wal qabate ture. Sabummaan akka malee kan cunqurfamee fi lafa kan saamame hedduun Oromoodha. Saboota biroo waliin qindaa'uudhaan gaafilee kana balballoomsanii sirnicha kan gabaabsan barattoota Oromoo turan. Sirna gaggabee gaaga'amee kufaaf qarqara jiru sana kuffisee kan aangoo dhuunfate garuu waraana biyyattii ture. Sababni ijoon waraanni aangoo ittiin dhuunfachuu danda'eef yeroos humni jijjiirama san dhalche aangoo dhuunfatee biyya bulchuuf qophaa'ee jiraachuu dhabuu isaati. Qabsaa'onni Oromoo sirnicha kuffisuu fi mootummaa haaraa ijaaramaa ture keessatti shoora guddaa qabaatanis caawumsi sun akka saba keenya guutuutti fayyaduun goolabamuu hin dandeenye. Kun ammoo sababoota lama qaba. Kan duraa osoo sochiin Oromoo sirriitti hin cimin sirnichi waan jigeef qophiin mootummaa dhuunfachuu hin turre. Lammaffaa caawumsa uumame san akkamiin haa ilaallu kan jawratti qalbiitu nu hirame. Gareen takka mootummaa haaraa tana itti seennee uummata keenyaaf akka fayyadu haa goonu jedhe. Inni lammataa ammoo sirni cunqursaan kufuus jijjiiramni dhufe jijjiirama mataa qofa waan ta'eef osoo mootummaan haaraan osoo hidda hin qabaanne kuffisuudhaaf qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf bosona galuu filate. Ittiin qophoofne qalbiin teenya ni hiramte. Warri mootummaatti makamanis osoo hin milkaa'in hafan gar tokkoon isaanii ammoo akka dhuman taasifame. Warri bosonatti galees akka yaadame sana dafee sirnicha qawween kuffisuuf hin milkoofne. Sirni dargiitis yeroodhaa gara yerootti hidda jabeeffatee Oromoo ofirraa faccise. Qophii dhabuu fi qalbii hiruun hiree uumamte fayyadamuun hanqisuu qofa osoo hin taane gaaga'ama hamaa qabsoo keenya irraan gahe. Hoggansi qabsoo gariin sirna dargiitiin galaafatame. Kanneen hafan qabsoo keessatti dhuman. Gariin alagaa ollaatiin nyaataman. Qabsoon hoggansa ol aanaa khasaartee qancarte waggoota 17 lafarra shunquuqatte. 2 bara 1991 mootummaan dargii waggoota 17 biyya erga shororkeessee booda qabsoo humnoota saba isaanii falmataniin mo'amee kufe. Qabsoon Oromoo gaaga'ama hoggansaa mudatteen laaffattee turte ammaas hiree biraa argatte. Garuu yeroo sanittis osoo sirriitti itti hin qophaa'in caahumsi dhufe. Humni nuti qabnuu fi warri aangoof nu morkaa turan rivaalsi qaban wali hin gitu ture. San caala nuti akkuma gaafa bara kufaatii mootii Haayile Sillaasee sana qalbiin teenya iddoo garagaraatti hiramte. Gariin warra humnaan nu caalu saniin waliin hojjechaa hiree uumamte irraa sabaaf waa haabuuf nu yaada jiru kaasan. Gariin ammoo humnaanis ni caalamna aangoos kan ta'ote alagaadha. Kanaafuu humna teenya cimsannee qawweedhaan warra haaraa kanaas osoo hidda hin qabanne garagalchinee bilisummaa dhugaa goonfachuu qabna yaada jedhu kaasan. Akkuma gaafa durii sana gaafasis qophiin barbaachisu hin turre. Qalbiin nu hiramte. Humni xiqqoon qabnu sunis ni facaate. Warri mootummaatti makame gariin dhiibamee bahe. Kan hafe maxxantuu tahee itti fufuuf dirqame. Hireen guddaan yeroo lammadaatiif harkanne nu harkaa baate. Hireen dhabamuu caalaas murtiin waloon akka hin uumamne danqaa uumte. Qabsoo keenya keessattis atakaaroo uumte. Faffaca'uu jaarmee siyaasaatiinis nu geesse. Kun ammoo waggoota 27 dabraniif qabsoonni laamshooytee diina jalatti akka bullu nu saaxilte. 3 bara 2018 qabsoo uummanni Oromoo bifa haaraa taheen finiinseen sirni wayyaanee bacancaree unkutaa'uu mannaa aangoo yookiin humna garee fedhii uummataa hubatee jijjiiramaaf of qopheessee filaate. Uummanni Oromoo fi sabni Itiyoophiyaa biroos bilisa bahe. Naannoon gaafa Afriikaas harkaa fi hafurri wayyaanee keessaa sassaabamnaan hafuura nagayaa harkatte. Namoonni gammade. Biitti kufaatiidhaaf qarqara geessee turtees abdii horatte.
Garuu akkuma amma duraa ammaas osoo qophiin gahaan hin jiraatin jijjiiramni dhufe. Jaarmaan siyaasaa keenya qabsoo dogongoraa bara 1991 fi sanboodaatiin waan laamsheef aangoo arkamte cahumsaa fi namoota sirna duraa keessa jiranitti akka dabru ta'e. Qophiin gahaan jiraachuu baatus aangoon harka Oromoo seente. Ji'oota muraasaaf jijjiiramaa argame kanatti gammaduu fi tokkummaadhaan dhaabbachuun mul'atus ammaas mooraa keenya keessatti qalbii hiruun marsaa sadaffaadhaa dhalattee jirti. Qalbii hiruun tun ammoo warra aangoora jirus warra mormitootaa birattis ni mul'atti. Warri mootummaa mormitoota shakkuu fi sodaachuutu irraa mul'ata. Mormitoonni gariin ammoo warra mootummaa amanuu dhabuu fi jijjiirama kana guututti fudhatanii itti abboomuu irratti garaa hiruutu mul'ata. Gariin isaanii ammoo hamma jijjiiramuma dhufe kanallee fudhatama dhabsiisuudhaan qabsoo itti fufanii mootummaa cahumsaa kana garagalchanii haaraa dhaabuudhaaf waan yaadan fakkaata. Wal sodaan kun gara walitti gaarreeffannaa cehee jira. Qalbii takkatti deebi'uu dhabuun dhihotti gara wal waraansaatti seenuuf qarreerra jirra. Jijjiirama kana waloon itti abboomnee waliin tiisinee ceesisuu dhiifnee walitti garagallaan ammaas yeroo sadaffaaf carraan kun miliquuf deema. Carraan kun miliqnaan khasaaraa hamaa fida. Tokkummaa Oromoo diiga. Biyya tanaas ni bittinneessa. Akkumaan asii olitti ibse qophii dhabuu fi qalbii teenya iddoo garagaraatti hiruun bara 1974 hoggansa nu dhabsiifte. Kan bara 1991 jaarmee nu jalaa diige. Barana itti dabalamnaan sabaa fi biyya nu dhabsiisa. Gaaga'ama as deemaa jiru kan nutti afeeraa jiru ammoo mootummaa fi ABO'dha. Waliigaltee waliif seenan hojiitti hiikuu irratti harkifachuun wal amantaa dhabuun olola walirratti oofuu fi amma ammoo dibbee waraanaa oowwisuun balaa hamaa fiduuf deema. Lolli kun mootummaafis ABO'fis ummata Oromoofis balaa malee faayidaa tokko hin qabu. Mootummaas yeroo tanatti keessattuu Oromiyaa keessatti lola adeemsisuun akka goommaa konkolaataa isa duraa keessaa qilleensa yaasuuti. Mootummaan ejjennoo cimaadhaan qalbii osoo hin hirin deemuu qaba. Sirni abbaa irree akka kufee fi kan biraas deebi'ee ijaaramuu akka hin dandeenye amanee fudhachuutu irra jiraata. Oromoon yeroo ammaatti sirna abbaa irree ijaaruuf kan dandeessisu bu'uura hawaasummaa, diinagdee fi waraanaa social, economic and military means akka hin qabne jala hubachuu qaba. Filmaata kana yoo kan fudhatu taate ammoo cahumsi dimokiraasitti godhamu paartii biyya bulchuu qofaan akka hin dandahamne beekuu qaba. Mootummaan shiraa fi dhiibbaa humnoota jijjiiramaan faallaa hiriiranii reactionary forces irra aanuudhaaf humnoota jijjiiramaa hunda agoo bara tokkotti deebisee of jalatti hiriirsee humna isaa guddifachuu isa barbaachisa. Kana dhiisee humnoota jijjiirama jidduutti atakaaroo fi wal harcaasuun akka uumamuuf hiree kanninaan humni jijjiiramaa laaffachaa kan faallaa jijjiiramaa jabaachaa adeemuun cahumsi kun akka gufatuuf karaa saaqa. Kun ammayyuu mul'achaa jira. Osoo hin hammaanne mala dhahuun barbaachisaadha. Mootummaan hamma dandahametti humnoota jijjiiramaa hundaaf garaa bal'achuudhaan ofitti qabachuu malee ofirraa dhiibuun khasaaraa qaba. Kanarratti ODAP'n hiree osoo hin yaaddamin argate kana of harkaa baasuu hin qabu. ODAP'n badii waggoota 25 guutuudhaaf adda waa'ee waliin hojjete sababa waggoota lamaan dhumaa qabsootti dabalameen ofirraa haquu eegalee jira. Qabsootti makamuu qofa osoo hin tahin qabsoo kana bifa miidhagaa ta'een cahumsaa gara dimokiraasitti godhamu akka olaantummaadhaan hoogganuuf carraan kennameefii jira. Cahumsa kana gahumsaa fi bilchinaan yoo goolabe badii hojjete hunda ofirraa dhiquun seenaa haaraa barreeffachuuf carraa guddaa qaba. Carraa kana morkii murnaatti seenuun of jalaa balleessinaan ammaas deebi'ee balfa duriitti kufa. Kanarraa of baraaruuf dirqama hoggansaa itti kenname kana tokkummaa Oromoo bu'uura godhatee tarsimoon masakamee deemuutu irraa eegama. Dhugaa dubbachuudhaaf hoggansi mootummaa ji'oota muraasa dura hamma eegamuu olitti cahumsa kana galmaan gahuuf hojjechaa ture. Dirree siyaasaa bal'isuu, falmattoota haqaa hiikuu fi kanneen kana fakkaatan gochuun tarkaanfii amaanaa itti kenname bakkaan gahaa akka jiru abdii laatee ture. Ji'oota as aanan kana garuu qalbii hiruu fi harkifachuutu mul'ata. Dirree siyaasaa bal'isan sanitti seeraa fi sarara itti tolchuuf dhaabbilee siyaasaa waliin mari'achuu irratti qorrifachuun dirreen siyaasaa bal'atte sun seer maleessummaan akka jeeqamu karaa saaqeera. Maddi jeequmsaa dirree siyaasaatti seeraa fi sarara tolchuu dhabuu ta'uu hubatanii sirreessuu mannaa gara mormitootaan quba walitti qabuutti cahame. Kun ammoo mootummaa fi mormitoonnis hadiida cahumsaa irraa wal dhiibuun irraa wal buusuu fidee jira. Hadiida sanitti deebi'uun murteessaadha. Hadiida sanitti nu deebisuuf shorri guddaan kan mootummaati. Shofeerri baaburichaa isaan waan tahaniif nutis kanumaaf mormitoota caalaa isaan irratti dhiibbaa goona. Isaanis mormitootaan of qixxeessanii morkii keessa seenurraa guddatanii argamuun cahumsa kana hadiida irratti deebisuu qabu.
gama ABO'tti yoo deebinu cahumsi ammaa kun dhaabni kun erga qabsoo eegalee isa sadaffaati. Gufachuun cahumsa lamaan duraa dhaaba kana miidhaa hoggansaa fi jaarmayaa akka irraan gahe armaan olitti eereen jira. Amma carraan sadaffaa kan dogongoroota armaan duraa irraa barachuun kaayyoo qabsaa'onni kumaantamaan lakkaa'aman wareegamaniif san galmaan gahuuf banaa ta'e argame. Kanaafuu obsaa fi itti gaafatamummaa guddaadhaan carraa kana fayyadamuu qaba. Akkuma carraa kana argatee dhaaba hidhannoo irraa gara paartii siyaasaatti of jijjiiruuf mootummaan walii gale ammaas murtii sirrii sanitti cichuu qaba. Adda bilisummaa Oromootiif yeroon kun kan qabsoo marsaa biraatiif qawweedhaan mootummaa dura dhaabbatee itti falmu osoo hin tahin sagantaa tarsimoo fi caaseffama isaa jaarmiyaa waldhaansoorraa gara bulchiinsaatti of geeddaruudha. Dhaaba siyaasaa biyya bulchuun walitti gaarreeffachuudhaan hiree yeroo sadaffaaf argamte tana if jalaa dhiphisuu osoo hin taane yeroo murnoota irraa fottoqan of jalatti deebisee humna isaa daran cimsee ABO mataa ummataa keessa jiru saniin of qixxeessee itti argamu qabuudha. ABO'n qalbii isaa hiruu dhiisee murtii paartii nagayaa ta'uuf fudhate qabatamaan hojiitti hiikee humna isaa jaarratee yoo socho'e hireen filannoo walabaatiin uummanni keenya mootummaa isaaf ta'u yeroo duraatiif filachuuf qabu dhugoomsuu bal'aadha. Uummanni filannoo sagalee isaatiin hoggansa isaa akka filatu taasisuun ammoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa isa tokko. Karaan sirrii fi daandii dheeraa of dura nu adeemsisee qabsoo teenya galmaan gahu isa kana dhiisee akkuma baroota kanaan dura uumame adeemsa hidhannoo fi falmii karaa nagayaa waliin adeemsisuu jidduutti qalbii yoo hire dhaabichaafis cahumsa amma keessa jirruufis gaaga'ama guddaa ta'uun isaa shakkii hin qabu. Humna hidhate bosonaa qabaachaa paartii siyaasaa tahanii filannootti hirmaachuun waan hin danda'amnedha. Akkuma bara 1991 dhaaba keessatti adeemsa irratti qoqqoodamni dhufe qalbii hirameen socho'uun ammaas dhaabicha keessatti qoqqoodama biraa fida. Kana caalaa ammoo lolatti seena mataanaan ABO'n ammaas dhiibamee sirna siyaasaa keessaa akka bahuuf carraa uuma. Kanaafuu ABO'n waraana harka isaa jiru sassaabee akkuma waliigalteetiin humna nageenya Oromiyaatti makuu qaba. Mootummaanis lafarra harkifachuu dhiisee haala amansiisaa mijjeesuun waraana qabsoo Oromoof bahe ofitti hammatee humna nageenyaa fi ittisa Oromiyaa irratti makuu qaba. Walumaa galatti cahumsa lamaan amma duraa fayyadamuu dhabuu keenyaaf sababa hedduu tarreessuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf dammaqinsi Oromoo fi humni nama baratee xiqqaa ture. Muuxannoo siyaasaa bal'aa hin qabnu turre. Humna diinaatiin caalamnaas turre. Kana malees kufaatii teenyaaf sababoota hedduu tarreessuun ni danda'ama ta'a. Amma garuu dogongora kamiifuu sababni dhiyaachuu danda'u tokkos hin jiru. Sabboonummaan sadarkaa ol'aanaa irra gahee jira. Humna nama baratee kumaa kiteelaan qabna. Qabsoo teenyaa fi kanneen uummata biroorraayis muuxannoo siyaasaa guddoo kuufannee jirra. Diinni humnaan nu caalus hin jiru. Aangoo mootummaa diinni dur ittiin nu cabsaa tures dhuunfannee jirra. Haala mijaawaa seenaa keessatti nu mudate kana keessatti bolola murnummaatiin ijji teenya nu jaamtee qalbiin teenya olii fi gaditti hiramtee tarsimoo masakamuu dhiifnee cahumsa kana gufachiifnee sabaa fi biyya tana diinaan dhaloonni kun dhaloota seenaa keessatti injifannoodhaan qoosee fi kan qabsoo keessatti salphina guddaa uume ja'amnee komatamuun keenya nafu. Lafeen wareegamtootaa as gahuu keenyaaf aarsaa ta'e qoree taheen waraana dhiinii isaanii addunyaa irratti azaaba nutti ta'a. Saba ji'oota muraasaaf qaanii jalaa baafnee mataa ol qabachiifne kana deebifnee alagaatti kofalchiifna. Kanaafuu gareen ifaan ifatti cahumsa kanatti gufuu uumuudhaaf jiran ODAPaa fi ABO'n godaannisa kaleessaa walitti kakaasaa xiiqii keessa galuu dhiisanii olola deeggartoota isaaniitiin osoo hin dhiibamin dantaa dhaaba isaanii fi kan biyyaa wal simsiisanii adeemuudhaaf dirqama olaanaa tura jira. Murnoonni biroo keessattuu kanneen amma dura ABO'rraa adda bahan gadoo kaleessaa haaromsuun jaallan isaanii kaleessaa haaloo bahuuf jecha ololaa fi gocha cahumsa kana gufachiisuu danda'u irraa of qusachuu qaban. Uummanni keenya jibbaa fi jaalala murnoota kanaaf qabuun miiraan guutamee tokko faana ejjatee isa kan biroo irratti duulurraa gamni lachuu hadiida cahumsaa irratti akka deebi'an dhiibbaa gochuu qaba. Kun ta'uu baatee qabsoo teenya keessatti dogongora marsaa sadaffaa ni raawwanna taanaan uummata Oromoo waggoota dheeraadhaaf gabrummaadhaan miidhaa hamaadhaaf saaxilamaa ture kan ammoo injifannoo argatee miira gammachuu keessa jiru deebifnee kuffisna. Biyyattiis tahee gaanfa Afrikaa balaa hamaa ta'eef saaxilla. Kanaafuu qaamni kallattiidhaan dhimmi ilaallatu sadeenuu ODAPaan ABO'nii fi uummanni Oromoo miira itti gaafatamummaa ol aanaadhaan socho'uudhaan qabsoo teenya galmaan haa geenyuun dhaamsa kooti.